Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jira jirtu obboleewwan keenya nagaa keessanii hin jabaattu baga nagaa taatanii bakkuma jirtanutti nageenyiniif rahmanni rabbii isinii waliin haa jiraatu jecha guyyaa hadhaa oduu gaddaan isinii qabadhee dhufee jira. Akkuma argaa jirtanu miidiyaa adda addaa irratti obboleettiin keenya maqaan suuraa isii argaa jirtanu kuni maqaan isii Meesii jedhamti. Meesiin kan isin dhalatte godina Shawaa Lixaati. Maqaan isii Meesii jedhama. Baay'ee nama gaddisiisa. Akkuma nama biyyarraa baatee biyya Beerut deemtee hojjetattee nama jireenya ofiin jijjiirradha, maatii koon jijjiiraa, bultii koon jijjiirradha jettee dalagattee bulaa turtedha. Haa ta'u malee wanni isiirra ga'e waan baay'ee nama gaddisiisu hanga lubbuu isii dhabuu wanni isii geessise kun maali isa jedhu ilaallee obboleewwan keenya shamarraniitiif ammas akkuma ergasii gorsa isinii qaba. Egaan obboleettiin keenya kun akkuma namaa abbaa manaa biyyarraa qabdi. Akkuma namaati jireenya keenya fooyyeffannaa walumaan jiraanna jettee maallaqa hojjettu abbaa manaa irratti akkaawuntii irratti galchaa turte. Abbaan manaa kootii na waliin jijjiiramaa rakkachuu keenya wayyuu anis biyya namaa keessa taa'ee dalagee innis immoo waan an dalage kana walitti qabee manaan nu ijaaree waan gaggaarii nuu bitee naa eegu jettee akkuma namaa birrii itti ergaa turuun ishii ni yaadatama. Sana booda erga birrii itti ergiteen booda birrii sana inni akka informeeshiniin tokko tokko gara biyyaatiis namoota itti dhiyaatanudhaan dhagaa jirus mana dhugaatii deemaa, mana dhugaatii bulaa, tu mana dhugaatii buluu as goree achi goree maallaqa sanaan dhugaatii ittiin dhuguu isiin jeejaan maallaqatti ergiti, inni immoo mana dhugaatii deemee shamarran mana dhugaatii keessa jiran waliin akka gaariitti jireenya halkanii kana tu dabarsu. Maallaqasii lafarraa fixee sana booddee akka carraa ta'ee intaluma mana hoteelaa hojjettu tokko baafatee fuuchuudhaan obboleettiin keenya akka carraa ta'ee gara firootaaf hiriyoottan isiitiin kanaan dura itti bilbilamee immoodhaan waan arge itti bilbilamee abbaan manaa keetii kun waan hin taane hojjetaa jira, akka gaarii hin jiru, mana dhugaatii bulaa, dubartiidhaa wajjin dhugaatii dhugaa bulaa, birrii ittiin ergin, birrii walitti qabadhuuti kottuu walumaan jiraadhaa, birrii kanatti erguun kennuu hin taane jedhanus isin abbaa manaa kootii jibbituu, abbaa manaa kootiin jaallattanuu, jireenya koo keessaa naa ba'aa jechuudhaan maatiidhaan jireenya koo keessaa naa ba'aa jette gowwummaa isiiti jechuudha. Maatiin maatii isiiti ofii deebisaniin fuudhanuu. Haa ta'u malee isiin maatii isii sobsiisuudhaan nama sheexanatu jira kan nama dogoggorsiisu. Isin hin dhaga'u waan inni jedhin amanaa. Abbaan manaa kootii na jaallata nangatu jettee amante. Haa ta'u malee yaa obboleewwan keenya dhiirri zamana kanaa harki caalaansaa akka itti falmamuuf hin qabu anuma dabalate jechuudha. Falmitanii fi lakkii abbaan manaa kootii kanan godhu hin jedhina. Isa kana xumura irratti deebina. Sana booda abbaan manaasii kun intalattii sana erga fuudhee isiin maatii isii sobsiistee lakkii ibboo hiriyootansii firootansii maatii isii hin dhaga'uwan jettee sana booddee akka carraa ta'ee fuuchuu isaa kana yeroo qabatamaan nama ormarraa nama biraarraa dhageessu isa gaafachuudhaan yoo fuutes rakkoon qabu natti maalii jettee amansiisuudhaan fuudheera yeroo inni jedhu amantaan isiin irraa qabdu amantaa jabaa waan tureef akkamitti amantaa an irraa qabu nagane. Akkamitti an baay'een jaalladha baay'een amana akkamitti kana hojjete jettee amanuu dhabuudhaan utuu namaan hin mari'atin boohichi jalqabdee sana booddee kana amannaa du'ee biyya duniyaarraa dhabamuu wayya jechuudhaan lubbuu isii of baaftee jirti jechuudha. Egaa akka amantiin jedhutti namni lubbuu isaa balleessee itti gaafatama jedha. Kanaaf jennaan obboleewwan keenya shamarraniitii dhaamsan isinii qabu. Yaa obboleettii dhimma maallaqaa irratti yeroo danuu irra deddeebi'ee isinitti meera. Ammas isinittan hima. Ammas rabbirraa garaa muradhu isin gorsus abdii muradhu. Nama danuutu fayyadame nama danuutu qajeele waan ta'eef gorsa kootiin. Obboleettii shamarranii eessas jiraadhu eessa maallaqni jaalalli waliin gitu. Sin jaalladha yoo ta'e
waa'ee jaalala keetii malee waa'ee maallaqaa ati hojjettu yaaduun qabu. Isinis immoo akka waan yoo isin jaarsa keessanii yookiin immoo fireendii keessanii maallaqa yoo hin kennine waan inni si jibbu in seeta. Akkasii miti obboleettii koo. Abbaa manaa keettis yoo ta'e yeroo biraa deemtu yaani bakka jira miti waan namni sitti mee dhagahe gurratti kenniiti yaani haasaa namaan dhageenaa warraaf abbaa manaan haa ta'u malee ilaaluun bareeda waan namni namatti himu haga dhumaatti duuka deemanii qorachuun bareeda malee akkasumaan laana namana haasaa namaan naga'u waadaa walii gallee jirra quraana naa qabeenaa kakateera matsaaf qudusii qabeenaa kakateera hin jedhamu zabana kana. Dhibbaan dhibbatti yoo nama amantee jettee fakkeenyaaf ana dhibbaan dhibbatti yoo nama amantee jettee bakka nama amantee sanarraa yoo na dhabde fakkeenyaaf mubaarak maallaqa koo nan nyaatu jettee amaanaa yoo natti kennatte dhibbaan dhibbatta nama na mubaarakiin yoo jette yoo mubaarak maallaqa kee sirraa nyaatee sin beekuwan eessatti na beetta siin jedhatee amantaa natti qabdu hin caba jechuudha. Lapheen kee hin caba. Amantaa kana booddee nama kan biraa amanuudhaafu si rakkisa jechuudha. Nama jaalladhu obboleettii koo keessattuu dhimma jaalalaa keessatti nama jaalladhu malee hin amanin hadhaa addaan baanaa bor addaan baanaa jedhaa jiraadhu. Maaliif yoomiyyuu addaan hin baanu jettee ciniintee hin qabin waa jecha kana jechuudha. Yoomiyyuu addaan hin baanuu kan murteessu rabbiin qofa. Kanaa jennaan yoomiyyuu addaan hin baanu jettee jecha kana ciniintee qabdee bor yoo dikka kacarraa ta'ee ilma namaati sheexana keessa jira yoo sheexanni isa waswaasee qalas bakka bultiin kun diigamuu qaba jedhee addaan baana siin jedhee of taqoxaaxaruu dadhabda. Namoonni hedduun kan lubbuu jaraa balleessanuu murtee ofitti murteessan yaani kalas ani isatti ba'ee jiraachuun danda'u isarraa baanaan nan du'a yaa obboleettii koo waa tokko ittiin sitti himaa xumura irratti. Wanni akkas jedhamu hin jiru namni namatti ba'ee du'e hin jiru. Sheexanasi gowwomsa duunaan duuteettaam inni jiraataa jira haadha manaa isaati wajjin daqiiqaa tokkollee addaan hin baane kuno nagaadhaan abbaa manaa waliin jiraataa jedha isaa xuxxataa jechuudha. Akka waan inni gaabbe yookiin si wajjin of ajjeesutti hin laalin. Yaa obboleetti situ du'ee bade maallaqa kee nizaamatti tolfadhu. Yeroo birrii jiraatti ergite maal ittiin godhee maal ittiin hojjete yeroo birrii 1,150 ergitu maaltu hojjetamee jira ijaan arguun qaba jechuu danda'u qabda malee yoon akkas jedhee itti dhagahama yoon akkas jedhee gaafadhe itti dhagahama maallaqa kee nyaachuu fi naan jedha laa waan akkanaan jiru. Maallaqni maallaqaa jaalalli jaalala. Nama waan ta'eef hin dogoggora. Maallaqaa itti ergitu bakka inni geessu waan inni ittiin hojjetaa jiru eessa akka inni oolu eessa akka inni bulu sirriitti qorachuu qabda. Kanaaf gorsa kana sheer laayik walii godhaa galatoomaa ulfaadhaa. Viidiyoo kan biraatiin walitti deebina warreen sabskiraayib hin godhin sabskiraayib godhadhaa. Nagaa.